نوفي متي مسجد إنسان إجارة وأمريكا تنقسمتي زكيفان يا من الناس إيمان أما خينان هارويني كذا قدوسته دورانا كم دي بلا مانغا فوري ما خينا غاري أو فزكي دا لا سيوبري سوناسي إيمان دعي نمني إسا حركة وحركة تنقسم 50% نمني نمرك كتير غارو إسا Unkaan namni qabeenya maqeenya irraa hin maallaqa qabajeetii miti jechuu fedheeti. Warri nama hedduu nama godhe isaanii. Kanaafi waa'ee qabeenyaatiin takkaa harargeen gabbaatee abaluuf waa binna abaluuf waa kana goonettee qarshii walii qabdeen beeytu. Hogga warri waa guuru harargee irraa maallaqa fuudhan malee adeemu. Nuti hoggaa deengadda harargee jennee irra deebinee harargee jennee dubbannu akkanuma lafaa kaanee isiniif fakkaata. Dhaggeeffadha ammallee irraan deebi'aa fi gataraa warra asirraa maallaqa isinitti himatu hotteen qeensa misiyyoo sanii akkanatti yoo irraa tuqqamtee ni beekan isaanuu amma uummata 6,500 ta'u kan irratti miti san duraa'u soo maallaqa isaaniif fedhan sochoraa. Duraanumaa misiyyoon teenye isaan bira dhayte uummata aboo bikka mana Munira wanta kalli afaan badartuun dubbate. Munira muti qabate saada muti qabate. Ammeenya dubbatu hin dhufne isin hundiree mala dhabdan. Mala dhabnaan immoo dhagee mala dhabdanii qarshii fa'aa karakkartanii irraa nuwwee 400 irraa jettanii ni wajjaasoo turtan. Naanee garaan isin jee deeme ana kusillee anumaa dhufaa naanee gaa isin jee deeme. So agartanii nama tokko qofatti nama itti bilbilattee boora kookaraattuu ijoollee teenya harkaa qabaate nama keenya harkaa qabaate akka biyyanna meeqaa qofa malee maali rakkoon sun nama hin jenne. Eenyu namni akkasii eessa jira bakka bira? Eenyu? Kadu'ee qabni jalaa ni baastaa nama akkana hin jiru bar. Adeero mucaa daa'ima umrii amma 25 ani sitti himu jiru kun nama aan umriidhaan irra caalu. So hin rakkatinaa wiliifuu hin rakkatanii. Obboleettii teenya tamaallee inni irra jiruuf maallaqaaf gaafa tabbisan yoo dubbatu barbaadde yaada ishee irraa fuudhaa rafaatti bista kaatu.
Ini bos kaki wala billahi. Ini mah ini negara ini negara. Mana kefat mut goran tadi. Mutu koran deh bagus. Nufi miti. Masjidnya isaan ijaara ku Amerika dan keessatti zakkifaadha yaamannaas himan. Makiinaan haaroo inni giza gad dhufte duraanoo kuma dhibba lamaan gad fuudhee makiinaa gaarii oofu zakkiidhaadhaas obboleessoon as hima. Dhagaye namni isaa harakkatu harargatan keessaa 50% namni nama rakkate gargaaru isa. Unkaan namni qabee nama keenyarraa hin maallaqa qaba jeetii miti jechuu fedheeti. Warri nama hedduu nama godhe isaanii. Kanaafi waa'ee qabeenyaatiin takkaa harargeen gabbaatee abaluuf waa binna abaluuf waa kana goonettee qarshii waliin qabdeen beeytu. Hogga warri waa guuru harargeerraa maallaqa fuudhan malee adeemu. Nuti hoggaa deengadda harargee jennee irra deebinee harargee jennee dubbannu akkanuma lafaa kaanee isiniif fakkaata. Dhaggeeffadha ammallee irraan deebi'aa fi gataraa warra asirraa maallaqa isinitti himatu san hotteen qeensa misiyyoo sanii akkanatti yoo irraa tuqqamtee ni beekan isaanuu amma uummata 6,500 ta'u kanarratti miti san duraa'u so maallaqa isaaniif fedhan cocheraa. Duraanumaa mitiyoon teenye isaan bira dhayte ummata aboo bikka mana duraanumaa arabaati. Munira waan takka illee afaan badaarutti hin dubbatin. Munira muti qaban saada muti qaban. Saada muti qaban. Ammeenya dubbatu hin dhufne isin hundiree kun mala dhabdan. Mala dhabnaan immoo dhagee mala dhabdanii qarshii faa karakkartanii irraa nuwwee dhibbaa ofirraa jettanii ni wajjaasoo turtan. Naanee gaadhaan isin hin jee deeme ana gosillee anumaan dhufaa naanee gaa isin hin jee deeme. So agartanii nama tokko qofatti nama itti bilbilattee boora kookaraattuu ijoollee teenya harkaa qabaate nama keenya harkaa qabaate akka miidhannaa meeqaa qofa malee maali rakkoon sun nama hin jenne. Eenyu namni akkasii eessa jira bakka bira? Eenyu? Kaduu qabni jalaa ni baastaa nama akkana jiru bar. Adeero mucaa daa'ima umrii nama 25 ani sitti himu jiru kun nama aan umriidhaan irra caalu. So hin rakkatina wiliifuu hin rakkatanii. Obboleettii teenya maallaqni irra jiruuf maallaqaaf gaafa tabbisan yoo dubbatu barbaadde yaada ishee irraa fuudha arafaattis takkaa dubbatu.